Video kana keessatti kan ilaallu egaa dhaggeeffattoota kan wantoota lamaadha. Tokkoffaa projektii airdrop karaa Telegram bootiitiin hojjetamu tokko wal isin barsiisa. Projektii kana hojjechuudhaaf baay'ee tokko salphaadha. Seed jedhama. Warroonni hanga ammaatti hin jalqabin akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan steppiidhaan isinitti agarsiisa. Lammaffaa irratti immoo dhaggeeffattoota kan waaletii tokkoon wal isin barsiisa. Akkuma Telegram waaletii jechuudha. Waaletiin kunis yeroo liistii ta'etti kaffaltii gaarii namootaaf kaffaluu ni danda'a. Akkuma Telegram waaleetiitii waaletii of danda'ee ta'ee dhufa jedhamee eegamaa jira. So waaletii kanallee ammumarraa ergalchiiftanii yookaan immoo akkaawuntii kireetii godhatan egaa dhaggeeffattoota kan yeroo liistii ta'ee eebbifamee akkaawuntii of danda'e ta'e jechuudha. Akkuma ta'uun keepar Telegram wallet fi kan kana fakkaatan Telegram walletii of danda'edha. So walletiin kun yeroo dhufetti airdropii adda addaallee achirra kaa'achuudhaan gurgurachuudhaan wantoota baay'ee of keessaa qaba tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raappe bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa video kanaan projektii airdrop seed kan jedhamtu tokko akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisa. Lammaffaa irratti immoo dhaggeeffattoota kan waaletii tokko wal isin barsiisa hanga dhuma video kanaatti nafaana turuun dagatenaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe godhaa. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabadha. Dai gara barnootichaatti. Egaa duraan dursanii dhaggeeffattoota kan projektii airdrop seed kan jedhamu kan akkaataa ittiin hojjettan isinitti agarsiisu. Keessa yeroo seentan dhaggeeffattoota kan haala kana fakkaataa interfeesiin isaa home earn boosts friend in the airdrop kan jedhu qaba. Egaa wantoonni kunniin baay'eedha. As keessatti immoo wantoota kanneentu argama. Wantoonni kunniin faayidaa garaagaraa qabu. Hamma tokkoon isinitti agarsiisuudhaaf ni yaala jechuudha dhaggeeffattoota kan egaa steppiidhaan na hordofaadha. Egaa jalqaba yeroo keessa seentan dhaggeeffattoota kan haala kanaan fakkaataa yeroo keessa seentanitti immoo CD tokko isiniif kenna. Egaa invite linkii kan kootti fayyadamtan jechuudha. Invite link kan koo karaa channel kan koo Telegramaatiin isiniif kaa'ee jira jechuudha. Achirraa argachuu dandeessan. Karaan ittiin hojjettan dhaggeeffattoota kan koo baay'ee tokko salphaadha. Asirratti claim kan jedhamtu argama. Ishee irratti kilik gootanii salphumatti claim gochuudhaan akka isiniif laakkaa'u gochuu ni dandeessanii. Sa'aatii lama booda immoo wanta asirratti isiniif laakkaa'e yookaan CD asirratti isiniif kenne coinii CD asirratti isiniif kenne kana claim godhachuudhaan baafachuu ni dandeessan. Karaan inni biraa immoo dhaggeeffattoota kan koo home irratti wantoota baay'eetu argama. Asirratti transaction fee adda addaa starii bituudhaan toonii kennuudhaan wantoota adda addaa gochuu ni dandeessanii. Akkuma kanaan dura X Empire irratti beektan jechuudha. Asirratti illee wantoota tokkotti argama. Bakka kanarratti immoo kilik gochuudhaan akkuma asirratti argartan egaa wanti kun yeroo isiniif dhufetti akkana search godhaa. Ergasii immoo coin hamma danda'ame hanga tokko isiniif kenna. Egaa jiru kanarra kilik gootanii ergasii immoo CD muraasa isiniif kenna. CD kana erga fudhattanii booda immoo dhumarratti yeroo xumurametti dhaggeeffattoota kan amma sarara deebiidhaan wanta sana hojjechuudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Egaa inni lammaffaadha erniidha. Erni keessa yeroo seentan immoo daily taaskii qaba. Taaskii kana guyyaadhaan seenuudhaan fudhachuu ni dandeessanii. Login bonus kan isiniin jedhutu isinii dhufa. Bonusii kana start kan jettu kanarra kilik gochuudhaan salphumatti fudhachuu ni dandeessan jechuudha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo egaa asirratti wanti isin hubachiisuu barbaadu egaa boonasii kana guyyaadhaan yeroo seentan egaa hangana isiniif kenna jechuudha. Tokko isaatiin asirratti ilaaluu dandeessanii guyyaadhaan asirra seentanii fudhachuu ni dandeessanii guyyaadhaan wanta kana argachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa guyyaa jalqabaatiif asirra kilik gootanii ergasii immoo kilim gootanii asirra kilik yeroo gootan egaa miishiniin keessan xumuramee jira. Miishin completed isiniin jedha. Kana jechuun coinii san argattanii jirtanii yookaan fudhatanii jirtanii jechuudha. Egaa wantoota baay'eetu isinii dhufa dhaggeeffattoota kan koo ergasii immoo egaa wantoota baay'eetu isinii dhufa. CD kanneen egaa CD takka coinii CD takka kan isiniif kennu jira. Duwwaa tuqaa shan egaa akkuma kanaan duraa jechuudha. Taaskiiwwan adda addaa raawwachuudhaan wantoota kanneen argachuu ni dandeessanii. Taaskiiwwan kanneen immoo karaa ittiin raawwattan akkuma kanaan dura isinitti agarsiisee jira. Taaskiiwwan kana yeroo raawwattanii xumurtanitti kileem gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Taaskiiwwan kunniin baay'eedha. Hamma tokko isinitti agarsiisuudhaaf kan dhufe jechuudha. So taaskiiwwan kanneen illee asirratti hojjechuudhaan coinii keessa walis sassaabachuu dandeessan. Inni biraa immoo boost iska jedhudha. Boost jechuun egaa leevilii itti argamtan guddifachuudhaaf jechuudha. Leevilii kanneen karaan ittiin guddifattan wantoota sadiidha. Tokkoffaa storeejiidha. Lammaffaa tiriidha. Akkanumallee water kan jedhutu argama jechuudha. Kana jechuun biqiltuun tokko yeroo uumamee hanga guddatutti wantoota isaan barbaachisanidha. Bishaan isaan barbaachisa. Storeejii yookaan immoo biyyeen isa barbaachisa. Akkanumallee tiriin sun guddisuun murteessaadha jechuudha. Wantoota kanneen sadeenu leevilii isaanii guddistanii wantoota kanneen leevilii isaanii guddisuudhaaf immoo kan isin gaafatu egaa CD duwwaa tuqaa afur jechuudha. Coinii seed duwwaa tuqaa afuridha. Leevilii kanallee salphumatti asirra kilik gootanii ergasii immoo upgrade gootanii coinii hangalaa yookaan immoo CD coinii hangalaa isinirraa hir'isa jechuudha. Ergasii immoo leevilii isaa lammaffaatti yeroo deebistan asirratti isinirraa hir'isa. Ammas immoo tirii kan jedhu kanarratti yookaan biqiltuu kanarratti kilik gochuudhaan ammallee isa kanas leevilii isaa guddisuudhaan qabdanii upgrade jettanii ergasii immoo coinii sana isinirraa hir'isa. Ergasii immoo leevilii isiniif guddisaa jechuudha. Haala kanaan leevilii hundayyuu yeroodhaan guddifachuu ni dandeessanii. Akkuma leeviliin isaa guddataa deemuun immoo CD yookaan coiniin isin kaffaltan guddataa deema. Akkuma asirratti argartan leevilii lama naaf ta'ee jira jechuudha. Watarillee akkuma
akkuma asirratti argatan asirra kilik gootanii ergasii immoo open mission kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo wantoota kanneen yoo raawwatan mishiniiwwan kanneen tokkoffaa like and retweet post jedha referral friend jedha referral to any friend jedha wantoota kanneen raawwachuudhaan asirratti referral namootaaf gochuudhaan wantoota kanneen erga gootanii booda dhaggeeffattoota koo salphamatti watarii keessanillee guddifachaa deemuu dandeessanii akkanumallee biqiltuu keessan guddifachaa deemuu dandeessanii storage keessanillee guddifachaa deemuu dandeessanii jechuudha. Inni biraa immoo friends ka jedhudha. Friends keessatti immoo wanti argamu dhaggeeffattoota koo baay'ee tokko salphaadha. Namootaaf invite gochuudhaan ergasii akkuma asirratti argatan fakkeenyaaf namoota hanganaatiif namoota sagaliif invite godhee jira. Namoonni kun invite godhee linkii kanatti waan fayyadamaniif so invite friend ka jettu kanarra kilik gootanii asumarratti namootaaf invite gochuu dandeessanii yookaan copy gootanii waan barbaadan irra barreessitanii ergasii immoo karaa social media adda addaatiin namoota erguudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii namoonni erga itti fayyadamanii yookaan immoo erga coin kana wal sassaabatanii immoo received ka jedhu kanarratti yookaan fudhatanii jirtanii isin jedha so isa kana fudhachuudhaan egaa irraa fayyadamuu dandeessan jechuudha. Inni biraa immoo airdrop ka jedhudha isa keessa yeroo seentan wantoota lamatu dhufa pointii fi akkanumallee withdraw ka jedhudha withdraw yeroo itti gootanitti dhaggeeffattoota koo asirratti on-chain airdrop ka jedhamutti argama yookaan telegram wallet yookaan immoo akkanumallee dhaggeeffattoota koo telegram walletidha kanaaf kan kana fakkaatanidha. Yeroo itti aanutti immoo November keessa list ta'a listing datein isaa ji'a dhufu keessaadha ji'a dhufu bulii 15 irratti list ta'a jedhamee ergama guyyoota muraasatu jira guyyaa 20 akkas naannoo sanii so hanga yeroo hafe kana keessatti hojjechuudhaan irraa fayyadamaadha. Arni keessa yeroo seentan akkuma duraan dursee isiniif ibseedha wantoota baay'eetu argama wantoota kanneen irraa fayyadamuu dandeessanii. Inni biraa immoo bakka profaayilii kanarratti kilik gochuudhaan salphamatti as keessa yeroo seentan egaa connect gochuu dandeessan jechuudha waalitiiwwan keessaniin ergasii immoo wantoota baay'eetu asirra argama isaan kanneen ilaaluu dandeessan. Egaa linkii isaa argachuudhaaf immoo chaanala kan koo kan telegiraamaa keessa yeroo seentan jalqaba irratti asirratti isiniif kaa'ee jira seed jedhama jechuudha projektiin kun egaa linkii kanatti fayyadamuudhaan yeroo seentanitti immoo giftii yookaan immoo coin seed ni argattu jechuudha. Inni lammaffaa irratti isinitti agarsiisuudhaaf deemu immoo feed wallet kan jedhamutu dhufaa jira akkuma telegiraam walletii tonkepper walletii jechuudha walletii addaati so walletii of danda'eera walletii kana hangasitti hanga inni list ta'utti yookaan eebbifamee walletii of danda'e ta'ee akka walletiitti nu tajaajilu hanga inni eegalutti jechuudha. Egaa isa keessa seentanii akkaawuntii isaa yeroo banatti salphamatti dhaggeeffattoota koo coin wal sassaabachuudhaan doolaara san immoo walletii of danda'eedha waan ta'eef achirra kaa'attanii gara barbaadanitti jijjiirachuu dandeessan. So keessa seennee akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan immoo isinitti agarsiisu. Feed wallet bot ka jettu kana irratti linkii kana irratti kilik gochuudhaan gara keessaatti seentan baay'ee tokko salphaadha akkaataan ittiin hojjettan amma hamma tokko steppiidhaan isinitti agarsiisa. Egaa akkuma asirratti argaatan dhaggeeffattoota koo yeroo jalqabaatiif haala kanaan keessa seentanii karaan ittiin hojjettan egaa dhaggeeffattoota koo irnee qaba. Karaan ittiin hojjettan tokkoffaa namootaaf invite gochuudhaaf nama tokkoof invite yeroo gootan doolaara tokko isiniif kenna. Akkanumallee chaanala isaanii kan telegiraamaa subscribe yeroo gootan doolaara duwwaa tuqaa tokko isiniif kenna. Wantoota kanneen gochuudhaan salphamatti irraa argachuu dandeessan. Egaa inni biraa immoo dhaggeeffattoota koo guyyaan isaaf hafeellee asirratti argama. Guyyaa 81tu hafe jechuudha listi ta'uudhaaf yookaan immoo walletii of danda'e ta'ee karaa telegiraamaatiin dhufuudhaaf walletii of danda'e yeroo ta'etti dhaggeeffattoota koo egaa P2P qaba karaa ittiin gurgurtan staking qaba akkanuma exchange adda addaa qaba walletii of danda'eedha so walletii baay'ee barbaachisaa ta'e jedhamee eegamaa jira isa kanas hojjechuudhaan walletii kanarratti doolaara walitti qabatanii kuufachuudhaan yeroo walletii ta'etti isin gara cryptocurrencyawwan adda addaatti yookaan P2P irratti gurgurachuudhaan yookaan immoo exchange gochuudhaan gara walletiiwwan adda addaatti exchange gochuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii egaa yeroo list ta'etti coming sun isin jedha akkanumallee P2P hin jalqabne staking illee yookaan immoo ol kaawwachuun illee hin jalqabne jechuudha. So wantoota kanneen yeroo inni list ta'etti argachuu irraa fayyadamuu dandeessanii ammatti wanti isin gochuu qabdan jechuudha. Asirratti wanti isin hojjettan baay'inaan hin jiru jechuudha dhaggeeffattoota koo wanti isin gootan maalidha asirratti subscribe gochuudha jechuudha. Chaanala isaanii kan telegiraamaa tiwutara isaanii maal subscribe yeroo gootanitti asirratti isiniif barreessa doolaara hamma isiniif kennu namoota tokkoof invite yeroo gootan immoo doolaara tokko isiniif kenna akkuma asirratti argatan namootaaf invite gochuudhaani doolaara kanneen walitti sassaabachuu dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota koo. So guyyaan hafeellee guyyaa 81 qofaadha almost ji'a 3 guunne jechuudha. List ta'uudhaaf hangasitti hojjechuudhaan doolaara keessan asirratti kuufachuudhaan yeroo inni list ta'etti gurgurachuu dandeessan exchange gochuu dandeessan akkanumallee walletii adda addaa irratti illee jijjiiratanii baafachuu dandeessan jechuudha. So karaan inni itti hojjetu guddaan referral programii qaba. Referral program kan jettu kanarra kilik gochuudhaan egaa linkii isiniif kennan jechuudha. Linkii isiniif kennanii linkii kana namootaaf invite gootan invite more friends kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan salphamatti karaa social media adda addaatti yookaan immoo copy gochuudhaan asirratti isa kana copy
gochuudhaan share gochuudhaan referral linkii kanatti namoonni yeroo fayyadaman jechuudha percentii commission hangana isiniif kennan jechuudha percentiidhaan akkuma asirratti argartan jechuudha isiniif kennanii ergasii immoo gara walletii keessanitti isiniif add godhuu jechuudha so walletii keessan irratti illee wanta hojjettan ilaaluu dandeessan jechuudha jalqaba irratti yeroo seentan akkuma asirratti argartan baalaansii keessan asirratti isiniif himaa jechuudha wanti baay'ee isin dhibu tokko hin qabu wanti kun kan isin fayyadu dhaggeeffatan koo wanta baay'ee isin dhibu hin qabu karaan ittiin hojjettan karaa kana qofaadha isa kanas dhaggeeffatan koo join gochuudhaan ammumarraa irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessa isiniin dhaqabaadha yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina horaa bulaa